iddoon dhaladhee guddadhe baha Shawaa Adaama naannoo Migira jedhamtu ganda Migiraa jedhamti ganda qotee bulaati yeroo sanitti amma magaalli sun akkuma jirutti ganda magaala jala galee jira yeroo san garuu magaala baadiyyaa naannoo qotee bulaa jedhamee beekama achitti dhaladhe haalli guddina kooti immoo akkuma ilmoo qotee bulaati 12 gaafa geenyu garuu ijoollee kaanii wajji walitti makamnee waan barannuuf ijoolleen maqaadhaan adda baasteet ijoollee kutaa kana keessa hojjettu adda baasanii gaafa kutaa sanii guyyaan tokko hoofu nutti dhufanii boru abaati abalutti kennita ata abalutti kennita waraqata kee ija nyaara guurran si qallanu siin jedhu so waraqanni keenya to'annaa keenya jalaa bahe guyyaa san baay'een jeeqame yani bakka meeqa fiddi kan jedhamu sun nan kufechuudha jireenya kiyya keessatti qormaata akkasii yeroo saniin qorame yani ijoollummaadhaanis jira nan kufa kan jedhu sammuu kiyya keessa hin jiru akkasumattuu ta'ee nan kufan jenne ani qabxiitu xinnaatan jedhe malee akkasumattuu ta'ee nan kufa kan jedhu sammuu kiyya keessa hin jiru qabxii dippiloomaatu naa dhufe yeroo sanii egaa yeroo deebi'ee qoramu immoo lammaffaa akka rakkoon sun nan qunnamne biyya jijjiiran Bishooftuu deemee qorame akkasitti milkaa'ee 4 kiiloo galee baradhe jechuudha. nama 50 kana keessa qulqulluun kan eebbisamee bahe nama 17 dha nama 17tu baame 17 kan baachii wajjin jalqabnee fidna jechuudha anuma ture dubartiin achi keessa yeroo digirii lammaffaa fi tokkoffaa jidduutti maatii godhadhe abbaa manaa kiyyaa wajjiniin yaa walumaa galleetuma scholarship alaawoon argadhe nan deema hoggaa lama keessatti waan arganne ta'e immoo daa'iman godhadhan jedhe akka carraa hoggaa lama gaafa guutu ani hin arganne gaafa jedhu hin arganne jedhee daa'ima godhadhe gaafa nan argadhe ji'a arfaffaa keessatti scholarshipin biyya Hindii dhufe waa dangale san hin cabsu jedhee tan isumarratti dhiisee daa'ima ji'a 4 gate Hindi deeme jechuudha qormaatadha ture inni dhugaa dubbachuufi. Ani sun yeroos daa'ima waan ta'eef of hin beeku kanaafuu anaaf dhimma hin qabu ani waa'ee isaa sababni isaas yeroo amma yeroon isheen na barbaachisutti naaf jirti waan ta'eef isa yeroositti hamma kana dhimma ittiin kennu. Daa'ima godhatanii barachuun baay'ee cimaadha. Amma yeroo namoota baay'ee daa'ima baatanii gizee isaan baratan argu dhukkubbii gizee sanii ta'e yaadadha. Wajjin jiraatanii barachuun immoo waan guddaadha. Ani immoo gateen deeme waan ta'eef akkuma nama lubbuu baasee tittan of laala ture yeroo sanani maali nyaanni ishii nyaata jalaa fudhadhee deeme waan ajjeese natti fakkaata. Nama halkanii guyyaa tattaafatee hojjetudha. Barumsa see biyya alaatti barattee namni yeroo baay'ee biyya alaatti yeroo baratullee extend godhatee achi turuu barbaada. Isheen garuu yeroo kennameef irrayyuu dursitee waan galteen si'a daftee barumsa sana xumurattee ijoollee daa'ima dhiistee deemte garuu halkanii guyyaa hojjechuurraanii hojii ishee baay'ee daftee xumurattee galtee. Yaadda daa'imni koo nan yaadadha baay'ee yaaden bakka natti agarsiisaa hin jedheen iskiriinuma kompiitaraatiin iskaayipiidha yeroo sanii fidaa natti agarsiisaa hin jedheen mucaan koo yeroo san hoggaa 2 fi ji'a 4-5dha. Fidanii kompiitaraan natti agarsiisanii haasee raawwate bayi keessaa naan jedhe ammuma sanu innaa duubarra galagalee kompiitararraan na laala achi ol fuudhee duubarraan naannee kompiitara duuban na laala eessaa keessaa baasadhaa jedhee iyyee innaan baay'een na dhukkube yeroo sassammuu koo wayii sii kennaan jedheen chokkoleetii wanna ta'een sii kenna innaan lakki manatti hin galu ammuma keessaa bayi fidi innaa yoo darbane wanni wayii namatti fakkaata malee yeroo sanirra taa'ee yeroo laalu cimtuun tureechaadha. Saattumaa fi harree irrattidha kan naqunname baay'eenis kan beekamu amma diqaalomsanii horiin baay'ee horii faranjii kanaa wajjin walitti makanii yeroo wal horan jabbii gurguddaa horatu humna isaaniitii ol kan ta'e kanaafuu ofii isaaniitiin da'uudhaaf hin rakkatu isaan warroonni akkasii sun gaafa waaqayyo isaan gargaaree yookiin argatanii yookiin hin beeku ani eenyu namni biraa akka kasan godhu yeroo dheeraadhaaf namoonni baay'een hin jiran akkas godhanii iyeenya kana warrumtiin ani wajjin hojjedhu naalbaata gargaaruu danda'u namni yaalle taanan saattiin akkasumatti rakkattee duuti akka aadaa Oromoo keessatti immoo adda baanii du'u adduma naa baasitu aduutu naan jedhu ana baay'ee dhiphattee kuftee yeroon qaqqabe maatiin baay'ee dhiphatee
Sa'aatii kana jabbii keessaa baasee lubbuun jiraachisuu miti addaan hiikkattee too haaduutu jedhu. Hojiin sun yoo nama ta'e fakkeenyaaf maatiin waanuma ta'es godhee nama san bakka yaalaatti geessuun dirqama isaati. Biyya keenyattis wanti horii wal'aansisuun kun guddaan hin jiru. Isiin waan beekamtuu taateef akka sarjinitti jechuudha. Hojii kana immoo hojjettu santiima kaffalameefii miti. Si ajaa'ibsiisudha. Waanuma profeshinii kana jaalattuuf tola ooltummaadhaan bakka waamamteetti dhaqxee keessaa da'umsa irratti wayita so'oonni horiin akkasitti miidhamu tola ooltummaadhaan hojii sana hojjechuunis kan namaarraa addadha. Anillee ituma isheen hojjettuyyuu sijjammar sarjirii jennaan noormaalii tiyoorii qofa ta'uusaa beekna. Saa baqasitee jechuudha. Naguma isheetiin deebistee organii akka jiruun baastee deebistee gootee kan fayyistudha. Just like medical doctoriin nama baqasee akka inni fayyisu jechuudha. Saa qofatti miti bakka large animal medicine ቶን ታይን ሁንዱመት እዩ ዲየፈትሽኝ ለገበሬዎቹም ይሁን እዛ ክሊኒክ አካባቢ ላሉት ባለሙያዎች qonnaan bultootas haa ta'u ogeeyyota naannoo kilinika beelladaa jiraniin yoo horiin dhukkubsatee yaalii baqaqsanii wal'aanuu barbaadan nu waamaa jenna. Sababbiin isaa Profeesar Bizunashi wal'aansicha waan hojjettuuf anillee ishee wajjin hojii baqaqsanii wal'aanuu gurguddoo 3-4 hojjedheera. Tarii ituu wal'aansi sun hin hojjetamne ta'e beelladoonni sun ni du'u. Namoonni teessoo koo argatanii yoo bilbilan bakka hin jiru irraa halkan isaa ta'u galgala isaa ta'u hamma humna kootiin an qarqaare jechuudha. Nan yaadadha yeroo tokko ani ofii kiyyaa garaatti baadheen jira ulfa ji'a 8ti. Yeroo sani dipaartimentii wayiin hooggananatti fakkaata akadamik koomishinii walgahii jedhama achi keessa jira bilbilanii kaasuu dideennan harreen duudhaa fi dhaluudhaaf akkasitti jedhanii natti barreessan tekstii san naqaqqabe san fuudheen nama walitti qabaatti agarsiise kana taa'uu hin danda'u jedheen bayinaan jedheenis ani garaan kiyyayyuu wanumti kootuu ammuma harree sanii gaha soo gadi qabeen wambarii na jalatti qabanii harree sana addaan baase jechuudhaan. Inna gaafana ni hojjedhu namoonni saarree miti garaa kiyya laalu. Odoo hojii itti gaafatamummaa guddaa amma kanarra jirtu community service kan jennullee nuti hin qabna. Seen dhuunfaadha namoonni bilbila ishee qabu waammatanii sarjarii horii irratti waan barattee fi uummata kanallee deemtee baay'ee gargaarti. Ani waan baay'ee ajaa'ibsiifadhu wantoota achi fudhattee dhuftu sana waraabdee fiddee nutti agarsiistu turte hojii jabaa nama baay'ee jabdu ofutuun taane namaaf of dabarsitee nama laattu. ምንም አይነት ጫና ውስጥ ትሁን ምንም አይነት የቢሮ የሥራ ጫና ይኖርባት haala dhiibbaa qabu kam keessattiyyuu haa jiraattu dhiibbaan hojii waajjiraa kamuu irra haa jiraatu qonnaan bultootaaf hedduu yaaddi waan hojjettu kanaaf ammoo waan isheef kaffalamu tokko hin qabdu bilisaan nutillee akka hojjennu nu taasifti እኛን ጭምር ኢኒሼት አድርጋ እንድንሰራ ታደርጋለች nama gargaaruuf horii kana oolchuudhaaf isa kamiin dhiistee horii kana oolchuudhaaf yeroo hundumaa yeroo ishee nama aarsaa gootudha. Horii aannanii duwwaatuun taane horii namoonni biyya keenya keessatti fe'umsaaf itti fayyadaman kan akka harree kanallee nama gargaartee baqaqsanii hodhuu kanarratti hojii guddaa hojjette waan qabatamaa an irratti arge waan hin qabuufi yeroo ishee aarsaa goote namaaf kan namaatudha lubbuu horii kana oolchuudhaafi safaran qabu dadhabbiin isheen dadhabdu namaatii wajjini kan irratti immoo kan nama ajaa'ibu keessaa guyyaa tokko qarshii tokko nama gaafattee hin beektu. Namaaf egaa hakimiin jira miti dooktarri namaa jira horiin yeroo baay'ee biyya keenyatti yoo baay'ate kiniiniitti bitu yeroo tokko baay'ee baadiyyaa keenyatti yeroo baay'ee miidhamni beelladarra ga'u inni guddaan kanarraa kan ka'e. Dhugumatti nama akka namaatti horii baqaqsanii yaalanii sadarkaa asitti magaalaa kanaatti hin danda'amu jechuun waan guddaadha hawaasa kanaaf. Tajaajila hawaasa irratti illee fakkeenyummaa adda addaati kan ishiin hojjetaa turte. Ani akka fakkeenyatti si kaasuu fi Profeesar Bizuneshi yeroo tokko otoo ishiin waajjira teessoo ala uummanni maaloo saayikoona jalaa duufii jedhanii itti bilbilan. Hojii qabdu hunduma achuma gootetti kaattee dhattee sa'a san
opereeshinii hojjettee fi Pirezidaantiidhaa gaditti waan hundumarratti tajaajila jechuu danda'a. Dipaartimentii tokko kutaa tokko hoogganuudhaa kaasee daayireektara itti aanaa tajaajila barattootaa ta'een jira. Itti aanee pirezidaantiidhaan ta'ee itti aantuu pirezidaantiidha. Amma hoggaa 7 fixe itti aantuu pirezidaantii dura kan dhimma qo'annaa fi tajaajila hawaasaatiin ture itti aantuu pirezidaantii yeroo ammaa kana immoo hoggaa 2ffaa kooti hoggaa 2 fixaan jira. Itti aantuu pirezidaantii dhimma akaadaamikiiti jechuudha. Dubartoota kanaan dura dubartiin biraa turte akaadaamikii kanarra ani lammataadha. Hoggansi hirmaachatuman jira jechuudha. Hoggansa irrattis adda durummaadhaan wajjin hojjenna. Baay'ee cimtuudha. Dubartoonni wayita jiran beektaa tasgabbiidhaan yaada gaarii maanajimentii irrattis hirmaannaanis baay'ee guddaadha. Profeesar Buzineeshi yeroo itti aantuu pirezidaantii qorannoo fi tajaajila uummataa irra turtes tajaajila hawaasaa irra turtes hojii gurguddaadha isheen kan hojjetaa turte. Qo'annoo fi qorannoo adda addaa akka yuunivarsiitiitti hojjetaman kaampaasota arfanettis kan hojjetaman hundumayyuu ishiitu qindeessaa karuma waajjira ishiiti kan mirkanaa'u kallattiin ishiin laattullee qorannoo irratti akka adda dureeti ishiin kan turte jechuudha. Profeesar Buzuneesh hoggansa irratti tokkoffaa nama karooraati. Nama karooraati. Maal ta'uu akka malu nama beekan nama dursanii karoorsan hojii hojjetamu hundaaf immoo loojistikii dhiyeessuu nama danda'a. Maal ta'uu akka qaban isteeppii hundumaa irratti sadarkaa hundumaa irratti maal ta'uu akka qabu nama dura karoorsanii nama karoora dura kaa'an jechuudha. Profeesar Buzuneesh jechuudha. Barsiisummaan hojii kooti kan ittiin biddeena nyaadhuudha. Kun immoo dabalataadha jechuudha. Tajaajila hooggansaati irratti dubartoonni hirmaachuu qabani. Namni ta'e hojjetee hawwa agarsiisa malee namni biraa ufuu hin danda'u. Dubartoonni immoo wanni irra hojjetu wanni ishiin hojjechuu hin dandeenye hin jiru. Dubartiin immoo gamnadha. Sa'aatii ishii fayyadamuu dandeessi. Obsa qabdi. Wal madaalsistee deemuu dandeessi jechuudha. Barsiistuu cimtuu, barsiistuu fuuldura baatee bakka gargaartuu nuuniyyuu fuulduratti fudhattee kan baatu jennee kan yaadnudha. Sarjarii qofaa miti yennaa isheen barsiistu wanta baay'ee nu barsiisti. Saabjektii 9 yookaan immoo isa barannee dabarfannis isaan mala barannuufis jabeessitee uummanni barsiisti jechuudha. Isheen tokko lama jedhee kan ishee haasa'een fidhu jechuudha. በቫይስ ፕሬዝዳንትና ከፍ ያሉ የስልጣን ደረጃ ላይ ሲኮን ክላስ ገብቶ ሰደርካ ዳይሬክተራ ኢቲ አናስ ተኤ ፕሬዝዳንቲ yommuu ta'amu daree seenanii barsiisuun hedduu rakkisaadha. Sababbiin isaa yeroon hin jiru. Isheen garuu korsiiwwan ishee amma ammaatti ni barsiifti. Amman biizii yoo taate ammayyuu ni barsiifti. ታስተምራለች። isaa በቃ on time በቃ utuma cinqamtuyyuu ituma yeroo dhabduyyuu
sa'a lamaaf walakkaa yoo ta'e sa'a lamaaf walakkaa tooppiitti geessi. Isheen bakka taayimilii efficientidha jechuudha. Indagana immoo barumsa kilaasii qofa osoo hin ta'in piraaktikaalarrayyuu akka cimu. Piraktikaala adda addaa jiru barumsa keenya keessa. Sana hundayyuu tuttuqti bakka. Kiyyaa maatii wajjiniin hojii manaas hirmaanneetuma baruu barsiisus gaggeessatuma qo'annaas gaggeeffatuma sa'aatuma 24 tiyyan itti fayyadameetoo fayyadama jechuudha. Gaarumatti deemsisaan jiran jedha hooggansi sa'aatuma of kennuu barbaada hooggansi waan biraa miti. Namni ani waan adda ta'e miti nama biraatirra namni biraatis boroo dhufe waanuma hojjetu sanan hojjedha. Dubartii ta'uun immoo hojii dabalataati. Mana keessa manni jira dubartiin tokko hojjettu isarratti si hirmaannaa barsiisadha kan namni barsiisu nan barsiisaa yeroonnaa hir'isama waan asirra hooggansarra jiruuf nan qo'adha namoota wajjinan hojii haala mijeeffadha akkasuma goone hundumarratti hirmaachan jira jechuudha. Amma yeroo ofiisii keessatti hojjetanii hojiin baay'ee namarratti baay'atee nama harka buluun jira maaltu waan mallateessin dagachuun jiraachuu mala waan akkasii garuu ishee bira hin jiru. Waan ni dhaqame xumuramee ba'ama either positive or negative. Yeroo hojii xumuramuu qaba jedhu waan ni baay'een namoota kan biraadhaaf pozitiifa ta'uu danda'a kan biraaf immoo negatiifa ta'uu danda'a miti. Negatiifa inni ta'e hojichi sun waan hin madaalleef ta'uu danda'a shin either or positive or negative hojiin biraan bulu deebii kennuudhaaf qophiidha yeroo hundumaa. Profeesara jalqabaati yuunivarsiitii keenyaaf profeesara dubartii kan jalqabaati. Profeesaroonni dubartoonni biyya keenya keessa jiran akkasuma qubaan kan lakkaa'amanidha. Nuti akka yuunivarsiitii keenyaattis akka hawaasa Amboottis ogummaa isaaniitiinis ogummaa wal'aansa beelladaatiin isaan qabaniinis hayyummaa isaaniitiinis immoo wanta isaan nu gumaachanii kanarra ga'anii baga gammaddan jecha milkaa'ina kanarra gahuu isaaniitiif immoo dinqisiifannaa guddaan qabaaf. Erga isheen taate argee bakka barumsa koo jaalladheeraani. Bakka yooma fedha waaqayyoo ta'ee gosuma ishee ta'uu yaada bakka. Jechuun bakka nama gosa kanaa argees hin beeku ani. Eessa yoo ta'eyyuu argees hin beeku. Dubara taate bakka namni humtama iddoon kennite specialize gootee kan geesse kanaaf anillee bakka ishee ta'uun ni yaala yoo fedha waaqayyoo ta'e. Profeesarshippiin kan sadarkaa guddinaa dhumaati kan yuunivarsiitii keessatti inni kun immoo maal barbaada PhD barbaada dirqamadha inni yaa'u akkuma sitti PhD san dursee baradheen tureyani kan biraa qo'annaa barbaada qo'annaa fi maxxansuu barbaada qo'annoonni fi maxxansuun kun akka carraa ta'e anamma digirii lammaffaa yeroon baradhu wannin ani irratti baradhe wannin ani irratti qo'annaa gaggeesse biyya keessa hin jiru. Ani yeroo sanii yeroon baradhu seelota qaama keenya keessa ishee seelii ishee dhumaa jechuudha. Gurguddatee dhufee qaama ta'a. Anaaf isheen rool moodeliidha. Anamma DVM jeneraaliin baradha. Isheen immoo specify gootee specialize gooteetti sarjeriirra jechuudha. Innaa bakka jirurraa DVM kanaaf jechuun barumsa malee yeroo makennee barumsa kanaan bakka adda addaa akka kana weelnaa'oon ta'a jedhee yaanni. Na barana isheen galtee nu galtee jennaan barannees koorsii ishees fudhannee barumsa adda addaas bakka yoona akka nu jaallannu nu goote jechuudha. ፕሮፌሰርሺፕ ለማግኘት የሄደችበት መንገድ በጣም የሚደንቅ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሪሰርቾችን ሰርታለች። ብዙ ፕሮፌሰርሺፕ argachuuf daandiin isheen deemte baay'ee nama dinqisiisa. Sababbiin isaa qorannoowwan hedduu hojjetteetti, maxxansaawwan hedduu maxxansiifteetti. Barattoota baay'ee gorsaan deeggarteetti hojii tajaajila hawaasummaa hedduu hojjetteetti. Haala kanaan egaa wantoota kana hunda ga'umsaan guutuudhaan xumurte. ራሱን የቻለ ነው ማስተማሩ ሌላ ከዚህ አንፃር እነዚህን ሁሉ በሙሉ ብቃት ነበረ የጨረሰችው። Akka yuunivarsiitii keenyaatti bara kana profeesaroota guutuu ta'anii warreen guddatan sadan keessaa dubartiidha.
ba'aa maatii baatanii itti gaafatamummaa baatanii qorannoo hojjetanii sadarkaa addunyaatti joornaalii gurguddaa irratti maxxansiisanii beekamtiitti argatanii kun immoo bu'aan dadhabbii isaanii lakkaa'amee fi sadarkaa kanarra ga'uun isaanii warra dubartoota isaan bira jira wajjin hojjetan qofaaf miti warra dhiiraa warra relatively ba'aan hojii ba'aan jireenyaa irraa salphatu kan maatii irraa jechuu kooti fakkeenya kan ta'udha. Dubartii ta'aniiti sadarkaa piroofeesara ga'uu qofa osoo hin ta'in barsiistuu yuunivarsiitii ta'uun iyyuu waan guddaadha. Amma yuunivarsiitii keenyatti yoo argite tattaaffinni guddaan haa jiraatu malee dubartoonni akka barsiisota ta'an godhuu irratti pirooporshiniin jiru garuu baay'ee gadaanaadha. Kuni akka ta'e immoo piroofeesara ta'uun bu'aa bahii guddaa keessa darbuun baay'ee barbaachisa jechuudha. Akka isii addadha. Hammam akka ta'amaate nama hunda caalaa anis nan beeka waan ta'eef halkan teessee bultii guyyaa sinima hojjetti itti gaafatamummaan kan kaampaasii kanaas ni jira barsiistuudhas. Kanaafuu wanta kana hunda walitti qabattee dandeesseetu bakka guddaa kana ga'uu dandeesse. Barsiisummaan jira, qorannoon jira kan hundumaa otoo hojjetanii dadhabbii kan hin beekne nuffii kan hin beekne hojii jaallatan guutummaa guututti kan itti galanii hojjetanidha. Kanaafiyyuu nama addaa nama cimaa biyyi keenya qabdu keessa ta'u. Illeetti irratti naqnee madaa uumne madaa irratti naqnee seelonni nuti lafee keessaa fuudhee lafee madaa adda addaa irratti naqne sun madaa fayyina madaa saffisiisuu akka danda'an argine. Isarraa kaa'eetan yeroo gara PhD koo Beeljiyeem deemu immoo isa illeetti isan gara fardaa geessine. Qorannoo isheen maxxansite jechuudha. Publication isheen qabdu hundumtuu reputable international journal. Isaan kan irratti maxxansitoota bebbeekamoo kan ta'an irratti kan maxxansite ga'umsa guddaatiin kan guddatan jechuudha Profeesar Buzunesh jechuudha. Ulaagaa hundumaa guutanii karaa akaadaamiksii, karaa riiserchii, karaa community servicii, karaa publication waan isaan irraa barbaachisan hamma barbaadamu olitti kiraateeriyaa barbaadamu olitti dabalanii kan ittiin guddatan. Dhiboota daddarboo horiirra bu'aa horiitii fi isaa wajjin wal qaqqabateen dhiboota daddarban irrattidha kan hojjechaa turre baakteeriyaa fi paarasaayitoota adda addaa kan akka eegaa aannan irraa warnoota argaman akka aybii irraa itittuu irraa foon irraa hanqaaqurraa baakteeriyoota nama miidhuu danda'an horiirraa gara namaatitti kan darban nama keessarraa immoo gara horiititti deebi'anii kan miidhuu danda'an warra akkasiisan adda baasaa turre. Baakteeriyoota adda addaa kan kanaan dura hin argamin illee baasnee. Hawaasni kun akkamitti jijjiiramuu akka danda'u, hawaasni kun akkamitti akka irraa fayyadamuu danda'uu fi hawaasni kun guddinni isaa gara fuulduraatti illee maal ta'uu akka qabu irratti kalaqa adda addaa kalaquudhaan bu'uuressuudhaan hawaasa tajaajilaa jirti jechuudha Profeesar Buzunesh. Profeesarii otoon turee ta'e dasna jedha waan baay'ee hojjechuu waan nan qabu sababuma hooggansaa hojii wal qabatee hojii waan natti baay'atuuf ani wanna narraa barbaachisu odoon guutiin profeesarii ta'e jechaa odoon taane wanna narraa barbaachisu lakkoofsaan guutee jira keessaa sammuun kiyya garuu baay'ee ganaa han hojjettutu jiraayyuu kanaa hojjechuu dandeessaa qabda naan jedha akkasittan ta'aa jira. እንደውም ቆይታለች turteettiyyuudha pirofeesara ta'uu kanaan dura ta'uu qabdi turte hojii waajjira keessaa hooggansatu ishii qabeetu malee kanaan dura pirofeesara ta'uu qabdi sababbiin isaa sadarkaa ga'umsa isheetiin amma ammaatti turuun isheerra hin turre. Ammallee humna jabaa akka qaban irraan arga waan ta'eef fedhii jabaa tajaajila kennuu hawaasaaniitiif qaban irraan arga waan ta'eef
ammalleessichi gara fuulduraatti kana caala akka biyyaaf gumaachan akka dhalootaaf gumaachan abdii guddaa irraa qaba. Profeesara ta'uun Profeesar Buzunashiif waan ta'uufidha malee waan itti hir'atu tokko iyyuu hin qabu. Yoo utuu kan kanarraa jiraate waan godhamuufidha. Maaliif dandeettii isheen hojii hojjettu irratti qabdu akkaataa isheen itti walitti dhimeenya namaa wajjin qabduu fi waan sanaaf hin barbaachisa waan jedhamu guutuu seerraan kan ka'e waan ishee hir'atu qabdu hin taane kan kanarraatu jiraate waan godhamuuf irra jiraatudha jedheetan. Barumsa barachuun sayyuu digirii sadaffaa barachuun maatii jiraachisaa ijoollee kunuunsaa barachuun dubartoonni wanni isaanii keessatti qormaata guddaadha. Garuu namoonni baay'een si wajjin hin jiran namoonni si gargaaran maatii keessa jiraachuun abbaan manaa maatonni obboleewwan kee obboleewwan ani maatii bal'aan qaba dhugaa dubbachuuf maatii bal'aa obboleewwan koo otoo hin taane an ofii kiyyaa uumeen qaba. Kan ofii kiyyaa kan ijoollee na qarqaarantu jira maatiidha. Obboleewwan abbaa manaa koo gahee guddaa qabu na wajjin jiraatu. Maatii babaadde sadeen kan maatii bal'aan baay'ee akka nama gargaaru achittan argan. Ijoolleedhaaf ani ijoolleen koo hin miidhamtiidhaaf odoo hin taane anatu miidhame isaan caala. Baay'ee na gargaaran isaan milkaa'ina kiyya keessatti iddoo guddaa qaban maatonni obboleewwan koo fageenya irraa wanni na hordofan jira wanni mooraaliidhaan na qarqaaran jira. Kallattiidhaan garuu itti seenanii namni maatiin mana keessa jiru baay'ee si qarqaara. Booda ijoollumtuu na qarqaaruu jalqabde ishumtuu daa'immanu bakka deemi rakkoon qabu bakka chaa'u naan jechuu jalqabanii na qarqaaran jechuudha. Digiriin sadaffaatis akkanatti dhumeen siin jedha. Yeroo baay'ee amala ishee keessaa yeroo hojii hojjettu of dagachuu qabdi. Gaafa itti dubbannullee bakka si'a sadii ol wanta tokko yeroo itti ibsinu jira. Naannoo ishee hin ilaaltu gaafa hojjettu sanatti hojii ishee qofa kan isheen hubattu. Kanaafuu yeroo isheen nyaata itti dhiistu jira. Hirriba dhiistee yeroo itti teessee bultu jira waan ta'eef yeroo sana rooliin haadhaan jijjiirama. Nuti itti lolee ka'ira fi yookaan ka'ii nyaadhu yeroo itti jennu jira. Yeroo isheen biiroo keessatti baay'eetti turte sa'aatii sadii fa'aa halkan waan akkasitti figatu jira. Obboleessi koos bilbilee itti ka'ee fa'aa manatti galee yeroo itti jedhu. Gaafa fiiddiidhaaf carraan biyya alaa deemu jira. Biyyuma keessa illee iddoo adda addaa fagoo kan isheen itti deemuu dandeessu jira. Bakka isiniif jedheen illee nanaaf yeroo isheen itti jechuudha garuu akkuma maatiitti sappoortii ni goona. Ni gargaaranii deemi jennaanii nuti waliif jirra waan ta'eef hamma dandeenyu gargaarsa ni goona. 12 nuti. Nama 12 ani lammaffaadha. Anadha kan duras kan kufe sana kan sirriitti ka'ee sanassa. Ani yeroon kufu sani namni baay'een dubartoota mana barumsaa keessaa baasee jira baay'ee hin baasani dubartiin eessa geessi jedhama tureeyyuu ani nan kufee hin baasan dubartoota baay'ee yeroo ani deebi'ee darbummoo hin deebisanii galchi namoonni baay'een ijoollee garsiin na maatii kiyyaa fi fakkeenyadha jedhee tan yaadaanii na gargaaru obboleewwan kooti an jiru maatiin keenya lubbuudhaan hin jiranii obboleewwan koo dhiiras kan dubartiis duuba koorra isaantu jira. Biziyeeni haadhummaa gaafa ibsuu jechuun maqaan haadha jedhu caalaa kan ibsuu jiru. Kana jechuun wanta gargaaruu dandeessu hundaan nu gargaarti. Jaalala ishee haala ibsuu qabdu ni ibsiti. Maatii isheef yeroo hundayyuu nima jirti. Jechuun hojiin yeroo baay'ee bizii ishee gochuu danda'a. Walgayiidhaaf fiildii baatii waan akkasii jiraachuu danda'a garuu maatii isheef hin jirti ijoollee ishee baay'ee jaallatti. Maatii mataa kooti immoo godhe ani ijoollee lamuman qaba. Egaa umuriin koo baay'ee barumsaa fi wajjin kan walitti hidhamedha. Nagaasi of course akka biyya keenyatitti akka jireenya amma jiruutitti odoo kanaa ol ta'e anis bakka kana gahuu hin danda'u kan hin jiraadhus isaanumaa fi lamuman qaba. Ganaa reefu mucaan koo isheen dura kutaa 12dha reefu baranadha. Barana seen egaa fedhii ishiidha adda baasuu hin dandeenye teekinooloojii fi meedisinii keessa jirti. Egaa qabxiin dhufee gaafa aara galfattee ofumaa ishiitii kan murteeffattudha. Kana ta'e san ta'e hin jedhu ani. Keessa ishii laallattee waan murteeffattu natti fakkaata. Kan dandeessu ishiinis ta'e oolaalu garuma heelzii kana waan dandeessu natti fakkaata. Baayoloojii maal kana irra hojjetti garuu ganaa murteeffanne. Yeroo tokko immoo biyya keenya keessatti murteeffattees kaatee booda wanni si daangessu baay'ee jira. Ammaaf ani kana santaa kan ta'an jedhuuni dandeettii isaaniitii fi nan kabajaaf wanna isaan barbaadanii mucaan koo ganaa kutaa 8dha. Barana qorama innis kutaa 8 reefu qorame jechuudha. Kana fakkaanna.